haqaa waan ta'eef ekspertii ta'uun hin barbaachisu. Garuu qabsoon kun akkuma baabura deemu jechuudha qabsoon. So nama hundaatu hora, namni hundinuu namni jalqabirraa hore maayii irratti ni bu'aa jechaa miti. Jidduudhaan kabuu jira, jidduudhaan horuu jira. Akkasumatti jechaa qabsoon sun galma gahaa jechuudha. Akkuma baaburatti fakkeenya fudhadha. Wanni amma uumamee har'a wanni sooshaal miidiyaa irratti deemaa jiru waan qalbii nama cabsaa qalbii nu cabsee waan Oromoon tanumaa jennee waan akkasii yaadina hin rifatinaas. Please share godha. Hin rifatinaas, hin yaadinaas. Qabsoo Oromoo qofa osoo hin ta'in qabsoo addunyaa mara yoo laaltanii haaluma akkanaa qaba. Tokko ni bu'aa, tokko ni horaa, tokko akkasii. Ilmi namaa immoo qulqulluu miti. Ilmi namaa ni jijjiirama. Ilmi namaa har'a amantee si wajji jiru kakuu wajji goote bakkaan geenya jettee borusitti garagaluun ni mala. Waan Oromoo irratti haaree ta'e jennee olii gad wanni hafarsinuuf hin jiru. Jarana wanni every episode, every wannummaan uumamu qabsoo Oromoo irratti guyyaarraa amma nuti arginu uumamu kun ummata Oromoo bakka qabsoo isaa bakkaan akka hin geenye gufuudha. Kun diinaatu nu taphata. Diina Oromoo pipi kana osoo hin ta'in diina Oromoo ama 150 nu gabroomse kun guyyaarraa ajandaa nu baasa. Akka nuti tokko taanee waan tokko irratti xiyyeeffannee fookas akka hin goone waan adda addaa nu uumaa jechuudha. Waan har'a ta'ee gartanii jirtan. Borus ta'uun ni mala. Amata dhufus ta'uun ni mala. Ilmi namaa hin amanamu. Ilmi namaa qulqulluu miti. Garuu namoota qabsoo Oromoodhaaf jecha guyyaa tokko ala bulan, guyyaa tokko rakkatan, guyyaa tokko dheebotan kabajaa qabnaaf galatoomaa jennaan waan gaarii dalaganisanis ni haasoyna, waan badii dalagansan immoo seenaan isaan haa gaafattu. Kana oduu jennee oduu gooneeti kanuma duruu jaalmarroon kana fide duruu teenya silaafuu akkanuma nuti silaafuu Oromoon akkana jenneeti wanni wal cabsinuuf hin jiru, wanni mooraala wal cabsinuuf hin jiru jarana. Dhaggeeffadha. Namni baabura dura horee ilaa maayii baaburri agar bakkaan gahee dhaabbatu hadeemuu hin jiru. Qabsoon akkasii ni bu'aa ni horaa ni bu'aa ni horaa. Akkuma isin beektan Galaasaa Dilboo akka rabbitti nuti ilaallu zamana 1992 Galaasaa Dilboo jennu sun amma eessa jira ni beektani. Sammuu jabaa, sammuu Afrikaa miti, Afrikaa Itoophiyaa bulchuu miti, Afrikaa ka bulchuu danda'u leencolataa sammuu ka qabu qabna jennee akkasitti dhaaddannee sun eessa jira amma? Bakka inni jiru laala. Ilmi namaa ni jijjiirama, har'a asi boru achi. Kanaaf jennee qabsoo keenyaan dhaabnu. Kanaaf jennee waan ganama itti kaane san galma keenya ga'u wanni nu hambisu hin jiru isinin ja'a. Kana beeka. Bakkaan ni geenya. Qabsoon keenya qabsoo haqaati. Waa takka of duuba nun deebisu. Arra wantaatu bahee borummoo kabiraa bahuun ni mala. Iftaan immoo waan biraa dhaga'uu ni dandeenya. Kanaafuu ajandaa diinni nu baasuuf, ajandaa diinni guyyarraa nu uumu, diinni nu uumeef, ajandaa nu uumuuf nuti intarteen wanni goonuuf hin jiru ajandaa isaanii. Isinii galee? Ajandaa isaanii intarteen godhuun hin barbaachisu. Kun waa'ee har'a uumame isinitti hime akkuma namni qabsoon baabura kana akkuma sinjee dura ka
hore ilaa maayyiin deemu ni bu'aa kabiraa koraa kanuma namoonni immoo guyyaa tokko qabsoo oromootiif ja'anii beelawanii dheebotanii ala bulaniif galatoomaa jennaan waan isaan gaarii dalagan ni dubbanna wanni isaan oromoo irratti godhan immoo seenaan isaan ni dubbata jaalgalaasaa dilboorifis seenaan ni dubbatti leencoo lataafis hunda isaaniitiif seenaan ni dubbatti nuti amma ta isaanii haasawuun hin barbaachisu ta'amma itti jirru hafuul duratti deemnu kanarratti inja kabiraa amma waan hin biraa wanni isinitti haasawuu barbaadu ummanni oromoo qabsoo nagayaa yeroo meeqa goone qabsoo nagayaa jennee olii gad deemnee jirra akka keenya qabsoo nagayaa ka godhe hin jiru addunyaa tanarratti qabsoo nagayaa mitii qabsoo waraana godhaa jee kan nu dhiibe mootummaa PP mootummaa nafxanyaatu nu dhiibe qabsoo humnaa qabsoo waraanaa akka goonu tabiraamoon isin beeytan namni humnaan sirraa fuudhe nagayaadhaan siif hin deebisu kana beeki oromoonni beeytoonni oromoo biyya alaa ka jiranis bakka biyyas ka jiran hayyuu ka ja'aman qaroo ka ja'aman garuu waa'ee waraana kana dubbadha hoggaa jedhan isaanii dubbatu maal tahaniin beeku dubbachuus hin barbaadani bakka san hoggaa ga'an utaalanii deeman osoon kaasin deeman sigalee namni baratee arras borus anarraa jalqabe we always calculate easy way akkamitti karaa gabaabaattiin wanta jennee riskii osoo waa takka nutti hin uumamin akkamitti bakkaan geenya ka ju'u nama barateetu akkasi yaada beek waraana keessa immoo kadhumaa jiran joollee qotee bulaa joollee miskiinaa sigalee hayyuun qarooma qabu waraana keessa ka amma yuunivarsitii bahee jaalmarroo fi kanneen malee kabiraan akkuma amma biyya alaa siin jee kana namoonni irra hedduun isaanii qabsoo waraana kana haasawuus hin fedhan waa'ee qabsoo waraana kanas dubbachuu hin fedhan walgahii fedherraa walgahii qabnurraa laalaamee waa'ee qabsoo ummanni oromoo wanni nurraa fuudhame humnaani wanni humnaan fuudhame humnaan malee especially third world country Afrikaa keessa nagayaan namni sitti kannu hin jiru kanaafuu qabsoo waraana irratti jabaadhaa je'ee namni gabbahee dubbatu hayyuun keenya eessa jiran hayyuu oromoo profeesara dooktora Awurooppaa Awustiraaliyaa Kaanadaa bakka hunda jiran hayyuun oromoo isaaniif dabraniiti biyya jiraatan saniif waa meeqa buusaa jiran profeesara meeqa doktora meeqa kabaratee meeqaa jira garuu isaa gabbahee karaa nagayaatiin tattaafanne ka nagayaa maayyii goone nagayaadhaan kagalaniins hidhamanii namni nagayaadhaan kanu dhaggeeffatu hin jiru haalli jiru falmachuudha mirgaa fi mirga namaa saamuuf hin deemnu dachi namaa hatuuf hin deemnu nama saamuuf hin deemnu haqa keenya gaafachuuf deemna kanaafu waraanni jiru waraanni bilisummaa oromoo is a freedom fighter isaan bira dhaabbadhaa jarana isaan gargaara isaan humneeysaa wanni nu baasu kana malee hin jiru ja'anii isaanii dubbatu hin arku wanni oromoo numaatu wal xaxee numaatu wal gabroomsuu jirana fakkaata because jarri kun immoo I don't know maali ani gaa beekumsa akka isaanii hin beeku haguma beekuun immoo gaallaalu wanni oromoo qabsoon oromoo ummanni oromoo afrika no laali gaanfaan afrikaa sunuu ka nagaa harkattu ummanni oromoo yoo nagaa harkate ummanni oromoo nagaa harkatee qe'ee irratti ka jiraatu yoo humna qabaate
هم نوغا قباتو خبجاك أبدا heddumminaan yoo ja'ame akka oromoo heddummina ka qabu hin jiru garuu kabajaa dhabe Itoophiyaa keessa akka oromoo hin jiru kabajaa ka dhabe namaa gad akkuma dheengadda gartan bilboordiin finfinne irratti kaayanii ahiyyaa harree dhoowuun dhorkaadhaa jee taayyeen dandaannaan jee bilboordiin sun garuu nama oromoo hojii dalagaa deemee dalagaa irraa hoggaa garuu osoo hin galin dalagaa isarraa fuudhanii ajjeesanii cicciranii bosona keessa darbanii bineensi akka nyaatamu ka godhamu oromoodha harreen immoo dhoomuun dhorkaadha oromoo immoo akkanatti ajjeesuun dhorkaa miti oromoon hidhuun dhorkaa miti oromoo irratti waan feete godhuun dhorkaa miti Kanaafuu Oromoon namummaarraa gad deemee jira jechuudhaan ilma Oromoo jechuun namooma guuturraa dhabee gad deemee jira. Kanaafuu falli maalii falli qabsoo keenya waraana keenya jabeessu waraana keenya bakka jirrutti jabeessu namu bakka jirurratti waan danda'uun waraana isaa biraa dhaabbachuu waraana isaa nyaachisu hidhachiisu waraana isaa moraala isaa eegu waraana kanammoo addunyaa irratti beeksisu waraanni kun waraana mirgaaf qabee as a freedom fighter dachii namaa hin deemne naannoo Amaaraa hin deemne naannoo Tigraay hin deemne naannoo Affaar hin deemne naannoo Sumaalee hin deemne naannuma isaa qe'ee isaa irratti jiraachuu dadhabee waraana kaafatee falmachuutti jira. Kanaaf jennee addunyaatti himuu qabna waan qabnuun immoo waraana keenya deeggaruu qabna jarana qaanyiidha dhugumaan isinin jaa waraana lubbuudhaaf kannu waraana lubbuu isaa Oromoo fi Oromiyaadhaaf kannu qarshii $100 $200 $500 amatatti kannina amatatti rabbi sodaadha yookaan 1,000 kannina nama waraana bilisummaa Oromoodhaaf walabummaa Oromiyaadhaaf kabajaa nu kannisiisuuf halkanii fi guyyaa falmachaa jiru kanaaf $100 kannineeti gaafii 100 gaafanna wal shakku haa dhiisnu jarana wal shakku haa dhiisnu zabanni sun hafee jira wal bira haa dhaabbannu waraana keenya bira haa dhaabbannu amma hunoo khati'aanu Minnesotaadha ummanni Minnesota Little Oromiyaadha more than 60,000 people ni jaama akka jaamutti Oromoo 60,000 oluutu 60,000 oliitu Minnesota keessa jira 60 san keessa achi baasiti 10,000 waraana maali namoonni 10,000 60 sanirraa namoonni 10,000 $1,000 yoo kannan waan guddaadha. Kanaafuu Little Oromiyaa jennee aadaa Oromoo uffannee biyya namaatti biyya teenya irratti hin dandeenyu biyya namaatti. Kanaafuu bahaati waraana keessan deeggara waraana keessan bira dhaabbadha namoonni tokko waraana kanatti amannu waraanni yoo qabate dikteetaraa akka Isaayyaas Afwerqee faayoote aboo haa qabatee jaalmaroon Oromiyaa qabatee mee akkuma Isaayyaas nu haa godhume Oromiyaa qabnaa biyya qabnaa yeroo san dubbannu afaanin paaspoortii Oromiyaa biyya Oromiyaa jedhamtu qabna bara waan nama scenario story nama waan nama biyya biraatti khata'ee asitti fidanii akka namni kun waraanan gargaarre gufuu ta'uuf namni adda addaatu hojiitti kannamee jira maal sinjaa waraanatti amanuun siyaasaa politikaa diploomaasiidha malee waraanni kun amma yoo qabate waraanni hoggaa qabu akka Isaayyaas yoo godhe hoo maal yoo godhe hoo sinjaa waa takka hin qabnu barwan harkaan waa takka hin qabnu scenario bakka biraa ta'e kana hunda meem jaalmaroonu Oromiyaa san qabatee
akka Isaayyaasitti nu haa godhume sunuu yoo arkanneehu I prefer ani akka kiyyatti qabatee akka Isaayyaas jaalmaroon nu godhu wayya amma akka taanu kanarratti amma haala itti jirru kanatti jimlatti hidhamnee jimlaan du'uudhaan jimlaan ajjeesamuudhaan jimlaan halkanii fi guyyaa rakkina feesbuukii waggaa bante rest in peace du'ee jira abaluu tumanirraa kanarraa kana dhaga'urra akka Isaayyaasitti Oromiyaa qabatee jaalmaroon Oromiyaaf dandeesse walaba taatee qabatee dikteetara yoo ta'e naa wayya harka dhibba sinii galee anname hedduun na dhaggeeffatu fa'atus foloora maal sannan rakkisu waan natti fakkaate dubbadhee haqa dirqama narratti jiru baafadhee gabbuudha dalagaan tiyya because namni amma yeroo ammaa kana keessatti nigdii ta'e waa hundinuu ka sheekninis foloora meeqa qabdaa jedhaniin sheeka bara sheeka waan rabbii himuuf sigalee waan rabbii himuuf rabbiin akkana jee kun sheeka kaan maal jaate fe foloora hedduun qabdu yoo teessee wayyaa maal hadiisa himtaa miti folooraan qabdu bar is nigdii ta'e miidiyaanis nigdii foloora meeqa qabdaa maal haqaaf ka dubbatu haqaaf ka dalagu hin jiru irra hedduun nigdumaa fi garaa isaatiif namuu waanuma isaatiif malee waan oromoodhaaf tolu hin jiru ati aboo namni si dhaga'u hin jiru folooran qabdu ati akkana folooruma ta'e how many followers you have maal sinja like and share godhi like and share maal lakkaani like and share dhaamsi isaa bakka hundatti akka gahuunatti fakkaata lakkaadhaan like and share hoggaa heddummaate youtube itti dhufaatu youtube taana maalla inni dhufe dantaa oromoo son ta'in dantaa maallaqa argisiisu irratti waan maallaqa isaadhaaf fiduu irratti haasawaa jechuudha namoonni akkana nama hundaatu fedha maaliif dantaan isaanii maallaqa